dhuguu dubbatan gandummaa laaluuf osoo hin ta'in gosummaa laaluuf osoo hin ta'in dhugaa jirtu tan si mul'atte san addaan baqasiteetiniin addaan babbaasteetiniin wanta jiru walitti himuun barbaachisaadha. maal jedhe roobsan abdii jettanii sheer godhaatii waliif daddabarsuu bichaa sheer gootanii hin dagatinaa. warra yeroo ammaa kana Kamaal galchuu Birgaadir Jeneraal Kamaal galchuu waa'ee isaanii warra haasaanii dubbii takkan qaba jechuudha. Tangaraana nyaatte dubbii takkan qaba jechuudha. warra sodaa takka malee warra feetan aartan feetan waan feetan gootan feetan saniif jettanii warri durna jaalattanis na jibbitan. dhugaa jirtu ifa galatti adda baasuun dhugaan dhukachuun qabdu dhugaa jirtu ifa baasuun dirqama kenna jechuudha. feetan aartan saniif jettanii warri na jaalattan feetan aartan jechuudha. Birgaadir Jeneraal Kamaal galchuu feenu jaalannaa feenu jaalachuu baannaa feenu akka feene taana jechuun Birgaadir Jeneraal Kamaal galchuu takkaayyuu akka yeroo awwala asiin dura mootummaa tana waamicha halkan tokkootiin dhiiga dhaaba jedheeti Birgaadir Jeneraal Kamaal galchuu dhabnee jirra. isaanuma dubbatan hin argine ammoo miidiyaan isaan hin affeertu miidiyaan isaan hin affeertu miidiyaan ka ijoollee shaqaalaa mara affeertu isaan hin affeertu je akkas jedhanii irraa dubbatan jechuudha. ijoolleen miidiyaan ka shaqaalaa affeertu akkamitti Birgaadir Jeneraal Kamaal galchuu affeeruu dhabdee jedhaniitiin irraa dubbatan jechuudha. sila miidiyatu isa affeeruu didemo sila inni nama guddaadha miidiyatu isa affeeruu didemo isatu miidiyatti yoo namni fakkeenyaaf miidiyaan takka yoo namni ittiin dhaqin yoo namni ufiitiyyuu gabbahee waan dubbatin badheetiniin mana isaatti dhaytee tiniin ufii yaada nuu kennaa jettee tiniin isa giddiin hin dubbachiiftu jechuudha. yoo inni ufiitii dhaqee miidiyaan na affeera miidiyaa tanarra dubbachuu barbaada yaada akkanaa ilmaan oromootiif dabarsuu barbaada yoo Kamaal galchuun jedhin miidiyaan mana isaatitti dhaytee dirqamaan isa waraabii waan akkanaa dubbadhu hin jettuun jechuudha. warri miidiyaan affeeruu diddanii Kamaal galchuu miidiyaa isaa jalaa wantaa gootanii warri jettan feetan aartan feetan dhiiftan yoo inni gabbaheetiniin miidiyaan mee affeeruu dhabanii akka ilmoon namaa ijoolleen xixiqqoonuu yeroo ammaa kana waa'ee Oromoo gabbaateetiniin dubbatu jirti. akkamittiin Birgaadir Jeneraal Kamaal galchuu nu jaalala guddaa isaaf qabna jaalala guddaa isaaf qabna. ilmaan Oromoodhaa ija isaa afodhumaa jirti namni hin beekne jiru qabsaa'aa Oromooti jechuun ilmaan Oromoodhaa ija isaa afotti dhumaa jirti. warri Kamaal galchuu nama dhugaati Kamaal galchuu irraa duultanii Kamaal galchuu maaliif irra duuluun barbaachise warri jettan soba takka malee jaalala takka malee isin himna jechuudha. Kamaal galchuu dhugaadhaan uummata Oromootiif dhaabbatee dhugaadhaan uummata Oromoo bira yoo jiraate hanga ilmaan Harargee akkana dhumtu hanga ilmaan Arsii akkanatti ija isaa afodhumtu gaafuma takka gabbaheetiniin waa'ee ilmaan Oromoodhaa maaliif hin dubbatin? kana gaafiinan isinirraa qabu. yaa ilmaan Oromoodhaa ufii kennaa biyyee wonyaachifna jechuudha. kan silaa faarsinu dhiifnee kan hin faarfamne faarsine jechuudha nuti. Kamaal galchuu gaaf tokko gabbaheetiniin Kamaal galchuu gaaf tokko gabbaheetiniin maaliidhaaf haga ilmaan Arsii akkana dhumtu ilmaan Harargeedhaa hanga akkana dhumtu maaliidhaaf gaaf tokko maaliidhaaf gabbahee namni keenna dhumaatiin irraa haa dhaabbatu. Piliis namni keenna dhumuu hin qabu. Piliis namni keenna badii wayituu hin qabu. Piliis namni keenna maaliif dhuma? Piliis Oromoon maaliif dhumti? Maaliif hin jedhin?
warri hadha beekumsa takka malee gayyaatanii Kamaal galchuu fedhu maal yoo arsii ta'e inni yoo haqaan ilmaan Oromootiif hin dhaabbatin yoo wagguu ilmaan Oromoodhaa dhumtu please share godha ilmaan Oromoodhaa yoo wagguu ilmaan Oromoodhaa dhumtu ilmaan Oromoodhaa biran dhaabbatin arsii ta'een isaa maan nu fayyada wanti nu fayyadu hin jiru wagguu ilmaan Oromoodhaa dhumtu gabbayee guyyaa tokko ufii inni maqaan isaa share godha maqaan isaa Kamaal galchuu maqaan isaa qabsoon isaa kan nuti bakka bu'aa waaqoo guutuuti jechuudha nama kana inni maqaa waaqoo guutuu baadhateetiniin maqaa waaqoo bakka bu'aa waaqoo guutuu baadhateetiniin giza ilmaan Oromoodhaa akkana isa afoo ajjeesan giza ilmaan Oromoodhaa isa afoo wareegan keef ittiin gabbayee dubbatuu dhabe Kamaal galchuu akkasii maali shururuun kun maali ufii kennaa walirra duuluun maali Kamaal galchuu maal ilmaan Oromootiif godhe maaliidhaaf faarsitan maaliidhaaf irratti hin duulina jettan irratti duuluu qaba ilmaan Oromoodhaa Kamaal galchuu hadhallee borullee iftaanillee miidiyaan hin affeerre miidiyaa kanaan isaan affeerre miidiyaan kun guutuun ay jira ka dubartii affeeran Kamaarroo affeeran jettanii dubbattan miidiyaaf isa wal beekaa yoo inni miidiyaa beekee ufii bira dhaqee miidiyaa kanaan waliin marii taasisee ilmaan Oromoo hunda waliin jaalala taasisee yoo gabbahee tuutuniin miidiyaanii miti qaamaanuu gabbahee yoo inni falmatee jedhe miidiyaanis akka inni affeeramu hin godhan yoo inni gara naftanyaa jala yoo deeme yoo Kamaal galchuu ka isin kaayitan hudduu naftanyaa qabatee yoo deeme yoo naftanyaa jala deeme sila maali nama naftanyaa jala deemu fidanii miidiyaa irratti akkamittiin affeeran miidiyaan OMN isa affeerre miidiyaan Nubiyaa isa affeerre miidiyaan wantaan isa affeerre warri jettan jechuudha yoo inni gabbahee ilmaan Oromootiif hin dubbatin yoo inni hudduu naftanyaa jala deeme yoo inni gabbahee ilmaan Oromootiif hin dubbatin yoo inni ilmaan Oromoodhaa akka du'aa jiruuf hin dubbatin giddii harkisaniitiin hin fidanii miidiyaa irra affeeranii share godhamee ilmaan Oromoodhaa share godha warri Kamaal galchuu albashiriin saa Kamaal galchuu jeneraala irraa gabbu'aa jeneraal Kamaal galchuu irraa gabbu'uu qabdan jeneraal Kamaal galchuu irraa gabbu'uu qabdan warri jettan hay Kamaal galchuu namni narra itti aanullee hin jiru naan akka tokko walitti dhiyaanna jechuudha yeroon ka gandummaatii miti yeroon ka tokkummaati yeroon ka jaalalaati yeroon ka tokko taaneetiin waliin falman ka gandummaa fi isa duuka yoo inni badii qabaate badii isaa itti ka himu malee ganda kiyyaa maarroodha jedhanii ka duuka deemanii miti dhagayi isin guutuun keessan aslii sheer godhaati aslii biraan ga'a gurbattii san biraan ga'a sheer godhaati aslii san biraan ga'a aslii faa biraan ga'a sheer godhaati nuti dhugaa rabbi Kamaal galchuu sirri jaala Kamaal galchuu namni narrallee jaalatu hin jiru isni galaami Kamaal galchuu sirrittiin jaalanna sirrittiin abdanna Kamaal galchuu ni duunaaf Kamaal galchuu siif wareegamna jechaa turre garuu Kamaal galchuu bakka san hin jiru hadha yaa Oromoo isin yaa Oromoo nama dur lammaa faarsaa turtan duraanii lammaa faarsaa turtan lammama isiniif hin taane isa faarsaa turtan jechuudha lammaa hin hidhame silaaf nuu dubbata jettanii faarsu turtan isin yaa Oromoo nama isiniif hin taane gataa irra jadhaa biraa kenna jettaniin faarsina sheer godhi aslii biraan gahi sheer godhi warra Kamaal galchuu jedheetiin hin arbashiriin saa iyyurra biraan gahi feetan na jibbitan feetan na jaalattan feetan na aartan feetan waan feetan na gootan Brigadier General Kamaal galchuu warri maa irratti duultan akkamittiin Brigadier General Kamaal galchuu irratti duulama warri jettan please irratti duuluu qabnas Kamaal galchuu guyyaa Oromoon dhumtu sheer godhimee namni haa seenu sheer godhame
Kamaal galchuu haga Oromoon dhumaa jirtu kana haga Oromoon dhumaa jirtu kana haga hayyoonni Oromoodha hidhamaa jirtu kana haga hayyoonni Oromoodha kun hidhamee hidhaa jiru hanga ilmaan Oromoodha ilmaan Arsiif ilmaan Harargeedha dhumaa jirtu kana guyyaa tokko gabbahee Kamaal galchuu waan kana waan sanii hin jedhu dhagaa gurratti calaw isin haa jettu warri Kamaal galchuu maal duutan jettan calaw gurra isin haa jettu gurra keessan haa seentu warri Kamaal galchuu akkamitti waa'ee Kamaal galchuu dubbattanii akkamitti waa'ee Kamaal galchuu haasoytanii warri jettan gurra galfadha Kamaal galchuu kan qabsaawaa kenna taate Kamaal galchuu kan jaalala ilmaan Oromootiif qabu Kamaal galchuu kan ilmaan Oromootiif dhaabbatu Kamaal galchuu kan jaalala ilmaan Oromootiif qabu guyyaa tokko maa gabbaheetiniin ilmaan Oromoodhaa kan akkana dhumaa jiru kana ilmaan Oromoodhaa kan akkana bineensa nyaachisaa jiran kana ilmaan Oromoodhaa kan lukaaf harka irraa muraa jiran kana maa gabbaheen dubbatin hayyee gandummaa oofeeranii arsiisaniifuu maa gabbahee guyyaa arsiin dhumtu yoo gandummaas taate hayyee inni gandummaadha hayyee yoo gandummaa oofe arsiinuu dhumte shaashamanneen isaa afot dhumte ijoolleen asaasaa isaa afot dhumte guyyaa tokko piliis guyyaa tokko ummanni kenna maaliif dhuma jedhee maatiin ummata kennarraa haa dhaabbattu jedhee beekaa sheer godha Kamaal galchuu ilmaan Oromootiif dhaabbateettanii piliis guyyaa ijoolleen shaashamannee isa bira dhumtu guyyaa ijoolleen dodolaa dhumtu guyyaa ijoolleen hasaasaa dhumtu guyyaa ijoolleen adaabbaa mana hidhaatti guuramtu piliis guyyaa kana gabbaheetiniin piliis dhumaatiin ummata kennarraa haa dhaabbatu jedhee beekaa Kamaal galchuu ilmaan Oromootiif qabsaa'e Kamaal galchuu ilmaan Oromootiif dhaabbate Kamaal galchuu maaliif tuutanii jeneraala kenna maaliif tuutanii jeneraala san gaggalgalchini afaan Oromoo dhagaha dubbii isa dhugaa isiniin jeneraalummaan isaa yoo ilmaan Oromootiif hin dhaabbatin yoo ilmaan Oromoo duuka hin deemin jeneraalummaan isaa wanta nuuf godhu hin jiru jechuudha piliis wanti inni nuuf godhu hin jiru jechuudha Kamaal galchuu guyyaa tokko gabbaheetiniin ilmaan Oromoodhaa dhumaatiin irraa haa dhaabbatu ilmaan Oromoodhaa akkamit dhumti badii maal qabanii dhuman ilmaan Oromoodhaa inni bakka bu'aa waaqoo guutuuti bakka bu'aa waaqoo guutuu bar waaqoo guutuu bar dhumaatii Oromoodhaan jaalatuu bar waaqoo guutuudhaa bar dhumaatii Oromoodhaan jaalatuu bar waliin du'aa bar hidhatee hidhachiiseetiniin waliin du'aa bar Kamaal galchuu adda isin kaayitan hoo Kamaal galchuu adda isin faarsitan hoo waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh salaamtaa keessaniif hundi keessanuu sheer waliif godhaatii waliif dabarsa Kamaal galchuu adda isin kaayitan Kamaal galchuu adda isin kaayitan guyyaa tokko Oromoo dhumaa jirtu kanaaf gabbaheetiniin hin dubbanne jechuudha Bilis warri Kamaal galchuu faarsitanii fi waa'ee isaa asirraa dhiisa bas dhaabaa waa'ee Kamaal galchuu dhaabaa ni dhaabdan ta'u dhaabaa fedhu biltiginnaa ta'a fedhu uummata Oromootiif dhaabbata fedhu waan fedhe ta'a bilis dhiisaa bas nurrattis hin faarsinaa nurratti hin faarsinaa bilis nurratti hin faarsinaa bilis nurratti hin faarsinaa maal ilmaan Oromootiif yeroo ammaa kana yeroo ilmaan Oromoodhaa dhumaa jiran kana ilmaan Oromoodhaaf gabbahee dubbata qabsaawaa dhugaa yoo ta'e dhugaadhaayyuu ilmaan Oromootiif Kamaal galchuu ilmaan Oromootiif qabsaa'u yoo jettan Kamaal galchuu ilmaan Oromootiif dhaabbata Kamaal galchuu jeneraala kenna yoo jettan Oromoo bilis warri Kamaal galchuu faarsitan bilis guyyaa takkatti gabbahee Kamaal galchuu ilmaan Oromoodhaa dhumaatiin irraa haa dhaabbatu ilmaan Oromoodhaa warri hidhamu maaliif hidhama jedhe hayyee hayyee yoo shanee jibbe gabbaheetiniin ilmaan Oromoodhaa bilis ilmaan Oromoodhaa maaliif dhuman jechuun danda'u
hayyee shaneedhaa waliin jaalatu bilis sheer godha bilis sheer godha yaa ilmaan Oromoodha. hayyee sheer godha yaa ilmaan Oromoodha. Sheer waliif godhaati namni haa seenu sheer godhaati biraan gaha. warra arboo shiriinsaa Kamaal galchuu jedhu sheer godhaati biraan naa gaha jechuudha. kan akka asliifaa kan akka warra isa faarsu hedduudha kan akka baalee roobeefa warri isa faarsu hedduudha sheer godhaati biraan gaha. Please yaa Oromoo Kamaal galchuu ilmaan Oromootiif dhaabbata. Kamaal galchuu hin qabsaawa. Kamaal galchuu ilmaan Oromootiif taka jettan. Kamaal galchuu yooni shanee jibbe. warri dawwalu jirtan hin dawwalina. Kamaal galchuu yoo shanee jibbe. Kamaal galchuu yoo shanee jibbe ilmaan Oromoo jibbeetu. hanga ilmaan Oromoodhaa dhumtu kana hanga ilmaan Oromoodhaa akkana wareegamtu kana hanga bar dhugaa rabbiif dubbanna. dhugaa rabbiif dubbanna. dhugaa awwaaluun dhugaa dhoysuun nuuf hin ta'u. dhugaa dubbanna yoo ta'e dhugaadhaan qabsooyna yoo ta'e dhugaa dubbanna yoo ta'e dhugaadhaan qabsooyna yoo taate dhugaadhaan falmanna yoo taate waan jiru dhoysuun nurra gatii takka hin qabu. hanga ilmaan Oromoo dhumtu kana osoo namni dhugaadhaan ilmaan Oromootiif dhaabbate osoo dhugaadhaan Kamaal galchuu ilmaan Oromootiif kan falmatu ta'e Please hanga ilmaan Oromoodhaa akkana dhumtu kana hanga ilmaan akira du'aati. Takkaayyuu namni keenya akkana dhumeen beeku. Takkaayyuu nama keenya akkana fixaniitiin waraabessa nyaachisanii hin beekan. Takkaayyuu nama keenya ibiddaan gubanii hin beekan. Please gabrummaan irraan akira tambara kanaati jechuudha. Please namni ilmaan Oromootiif qabsaa'u namni ilmaan Oromootiif dhaabbatu yeroo ammaa kana kan dubbanne namni ilmaan Oromootiif jecha jeneraalummaa baadhateetiin hin taa'u namni qabsaa'aa ta'ee jeneraalummaa fudhateetiin hin taa'u kan ilmaan Oromootiif waggaa dheeraa qabsaa'aa ture kan yeroo kana gabbaahee hin dubbanne yoom dubbata. Please bar namni yoonis dubbachuu dadhabe jawaaluma qabuun barreessa. maal Kamaal galchuu jawaala qabuunuu osoo jabaateetiin Please ummata keenyarraa dhumaatii naa dhaabatu. Please ummanni keenya dhumuu hin qabu. Please ummanni keenya akkanatti osoo dhumuu hin qabu osoo jee namni kun ilmaan Oromootii falmata jedhanii gara miidiyaa fida. Takkaayyuu Please miidiyaa wayituun dhabe ufiiti Kamaal galchuu miidiyaadhaan affeeruu dida warri jettan. Kamaal galchuu miidiyaa fiduu dida warri jettan. Kijiba keessan ufi isatu miidiyaa dida malee miidiyaan affeeruu hin dinne. Miidiyaan Kamaal galchuu dhiisiitii bar shaqaalaa warri miidiyaa shaqaalaatiin affeeruu jira bar. Ujoollee waan beekne iyyuu affeeruu jiranii bar Kamaal galchuu dhiisiiti. Kamaal galchuu ufiitii gara miidiyaatti hin dhiyaanne ufiitii gara ilmaan Oromootti hin dhiyaanne ufiitii biltiginnaa jala deema malee namni isa affeeruu didan jiru. irraa bu'uu qaba jechuudha. Please Kamaal galchuu anuma faarsaa ture. Kamaal galchuu isin qofa osoo hin ta'in nu hunduu faarsaa ture. Jeneraala keenya jenneetiin faarsu ture. Jeneraala keenya Kamaal galchuu keenya akkamiin nurraa tuqan jenneetiin lafa dhiitu ture.
akkamittiin jeneraala keenya nurraa tuqan akkamittiin jeneraal Kamaal galchuu tuqan way jechuun ture akkamittiin isa tuqan jeneraal Kamaal galchuu na alaabu shaklakum asli dhugaa asliin sareedha jaa bara Kamaal galchuu akkamitti jeneraala sanuu jeneraal ticha kanarraa gannuu bu'aa warri jettan jeneraal ticha kanarraa gannuu bu'aa bilis akkamittiin jeneraal ticha arrabsitanii bilis akkamittiin jeneraala irra duultanii bilis akkamittiin waa'ee jeneraalaa dubbattanii hay qabsoo jira yoo ta'e qalbiin hin jiru dhugaadhaan falmanno yoo jedhe dhugaadhaan yoonis falmatan bilis bar Jawaar Muhammad osoo hidhamuu baatee akkana taa'e takka Jawaari Muhammad ilmaan Oromoodhaa bira duute ilmaan Oromoodhaa bira fitanii us jedhee hin taa'u yoo miidiyaan fiduu dhaban harkaan barreessa Kamaal galchuu eessa jira guyyaa tokko hin barreessine guyyaa tokko bilis ilmaan Oromoodhaa dhumaa jirti bilis dhumaatiin ilmaan Oromoodhaa irraa haa dhaabbatu bilis ilmaan Oromoodhaa akkamit dhumti bilis namni isaa gatiitu qeerroonu bilis ilmaan Oromoodhaa akkamit dhumti ilmaan Oromoodhaa akkamit duuti jedhaniitiin hin gabbahaniitiin hin falmatanii dhumu jiran garuutu jeneraalli isin qaayitan namni mootummaa guyyaa tokkoon dhiiga dhaabu namni mootummaa guyyaa tokkoon kaasuu danda'u eessa jira bilis warri Kamaal galchuu faarsitan bilis dhugaa rabbii oli himna yoo ta'e feetu waan feete taata feetan akka feetan taatanii ka fedhe natti haa aaru ka fedhe saniif jedhee na haa jibbo dhugaa dubbachuu ijoolleen keenya warri Kamaal galchuu faarsitan feetan na aaraa feetan dhiisa akka feetan jechuudha hundumti keessanuu akka feetan jechuudha dhugaa rabbii dubbanna waan ta'eef Kamaal galchuudha ilmaan Oromoodhaa jaalate yoo ta'e Kamaal galchuu ilmaan Oromootiif dhaabbate yoo ta'e akkamittiin gabbaheetiin dhumaatii ilmaan Oromoodhaa kanarratti akkamittiin dubbatudha akkamittiin wagguu ilmaan Oromoodhaa akkana fitan kana gabbahee gaaf tokko maal miidiyaa yoo affeeramuu dadhabe miidiyaa yoo affeeruu didde maaliif gabbahee bilis ilmaan Oromoodhaa dhumuu hin qabdu bilis ilmaan waaqoo guutuudhaa dhumuu hin qabdu bilis ilmaan Oromoodhaa asiin duris dhumuu turtee wagguu ammaa kanas dhumuu hin qabdu akkamittiin dhumti ilmaan Oromoodhaa bilis ilmaan Oromoodhaa dhumaatiin irraa haa dhaabbatu yoo gara miidiyaatiin fiduu didan akkamittiin barreesseetiin akka jedhuudha mee deebisa warri Kamaal galchuu faarsitan kun mee deebisa warri Kamaal galchuu faarsitan kun akkamittiin Kamaal galchuu bilis ilmaan Oromoo irraa du'aatiin haa dhaamatu ilmaan Oromoodhaa maaliif du'a ilmaan Oromoodhaa maaliif du'a ilmaan Oromoodhaa gaafiin ilmaan Oromoodhaa bilis maaliif hin deebine gaafii gaafataniif maaliif ilmaan Oromoodhaa xaragamanii ilmaan Oromoodhaa maaliif mana hidhaatti guuramanii jedheetiniin maan dubbate mee warri Kamaal galchuu jeneraal Kamaal galchuu irra maaliif duultanii jeneraala keenya irra maa duultanii warri jettan sammuu keessan kana hiikame yoo sobaadhaan kan dhaabbattan taate malee nama dhugaadhaan ilmaan Oromootiif dhaabbatuuf nama dhugaadhaan ilmaan Oromootiif falmatuuf itti mul'atti dhugaan itti mul'atti jechuudha inni osoo ilmaan Oromootiif dhaabbate osoo ilmaan Oromootiif kuuqame gabbaheetiniin ilmaan Oromoo irraa dhumaatiin haa dhaabbatu
ilmaan oromoodhaa bilis maaliif dhumanii je'eetiniin gaaf tokko gabbaheetiniin barreessa. Garuutuu waan ilmaan wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Garuutuu wanta ilmaan oromootiif hin quuqamneef, wanta ilmaan dhumaatiin ilmaan oromoodhaa isatti hin dhagahamneef hadha inni waa'ee paartii diiguuti gajjan. Hay tayyib namni abiyyi tayyib ka Kamaal galchuu faarsitan abiyyiif Kamaal galchuu tokkoma erga wal jala deemanii erga ammoo hujiidhaan muudaa jiraatan eega paartii kan diigee hujii warra abiyyi kanatti muudamuuf taate abiyyiif Kamaal galchuullee tokkuma maalummaa irraa faarsitarre. Hay lachuu faarsaa ka maalummaa faarsitan lachuu faarsaa ka. Lachuu faarsaa erga isa faarsitanii faarsaa lachuuyyuu faarfamuu qaban isaan lachiinuu jechuudha. Yoo qabsoon kan akkanatti kun garana oofee kun garana oofee hin ta'u. Dhugaadhaan falmanna dhugaadhaan dhaabbanna taanaan dhugaadhaan kan falmannu taanaan wanti kaan faarsinee kaan dhiisaa kaan jennuuf hin jiru. Dhugaadhaaf kan qabsaawan taanaan dhugaadhaaf kan dhaabbatan taanaan faarsuu miti. Bilis warri waa'ee Kamaal galchuutiin asirra ooftan warri waa'ee Kamaal galchuutiin nu burjaajessitan yeroo hunda ajandaa Kamaal galchuu kana qabattanii warri dhuftan dhaabbadha. Guyyaa Kamaal galchuu ilmaan oromootiif ilmaan oromoodhaa dhumaatii irraa haa dhaabbatu. Ilmaan oromoodhaa dhumaatii irraa haa hafu. Bilis ilmaan oromoodhaa dhumaatiin irraa haa dhaabbatu. Bilis ilmaan oromoodhaa du'uu hin qabu. Bilis ilmaan oromoodhaa dhumaatii irraa dhaaba. Guyyaa gabbaheetiin kana dubbate gabbahaatii faarsa. Guyyaa kana gabbahaatii faarsa. Garuutuu Kamaal galchuu guyyaa ilmaan oromoodhaa akkana dhuman kana guyyaa tokko gabbaheetiin ilmaan oromoodhaa akkamit dhuman? Ilmaan oromoodhaa gaafii gaafataniif maaliif du'an? Ilmaan oromoodhaa badii takka malee akkamit dhuman? Daa'imman maaliif dhumti? Haawwaleen keenya maaliif dhuman? Abbooleen keenya maaliif dhuman? Shamarran akkamitti gudeedamti? Shamarran oromoodhaa maaliif gudeedamti? Yaa jedheetiniin nama gabbahee hin gaafatin nama guyyaa tokko gabbahee ilmaan oromootiif wagguu ilmaan oromoodhaa akkana dhumtu kana gabbaheetiniin hin dubbatin hadha jeneraal Kamaal galchuu akkami irra duultanii akkamitti waa'ee Kamaal galchuu dubbattanii akkamitti waa'ee Kamaal galchuu dubbattanii jettan jechuudha. Yoo inni gabbahee nama ilmaan oromootiif guyyaa tokko gabbaheetiin dubbataa hin jirre nama us jedheetuma ilmaan dhumaatii ilmaan oromoodha guyyaa kam ilmaan oromootiif dhaabbata? Jeneraalummaan isaa guyyaa kam ilmaan oromootiif mul'atti? Jeneraalummaan isaa guyyaa kam mul'ifata? Guyyaa kana gabbahee bilis ilmaan oromoodhaa dhumuu hin qabdu. Ilmaan oromoodhaa akkamittiin dhuman je'eetiniin kan yeroo kana hin dubbanne guyyaa kam ilmaan oromootiif dubbata jettaniitiin yaaddan. Warri Kamaal galchuu jettan jechuudha. Warri Kamaal galchuu faarsitan jechuudha. Kamaal galchuu ni jaalannas Kamaal galchuu ni kabanyas akkuma isin hadha Kamaal galchuu goota keenya maarroo keenya jettan kana
dhiichisa Kamaal maqaa Kamaal galchuutiin dhiichisaa turre. Kamaal galchuu goota kenna namni isa ga'u hin jiru. Kamaal galchuu maarroo jedhaa oolle. Bakka isa dhabe. Kana jechuudha. Kamaal galchuu yoo ilmaan Oromootiif dhaabbate maalummaan isaatu nuuf hin galle. Faarsuun duratti Kamaal galchuu kennannee faarsuun duratti hujii isaa hin garre. Kamaal galchuu hujii isaa hin garre. Hujii isaa guyyaa garre isa faarsine. Gabbaheetiniin Kamaal galchuu gabbaheetiniin dhumaatiin ilmaan Oromoo irraa haa dhaabbatu. Ilmaan Oromoodhaa maaliif dhumanii? Guyyaa jedheetiniin Kamaal galchuu gabbaheetiniin dubbate faarsa. Kamaal galchuu bar nama kamiyyuu gadi miti. Kamiyyuu ol isa ta'eef hin beeka. Waa hundaa hin beeka. Kamaal galchuu waa hundaayyuu hin beeka. Tayyib namni beekumsa qabu, namni jeneraalummaa baadhatee taa'u, namni ilmaan Oromootiif quuqama qabu. Yaa bar namni ilmaan Oromootiif quuqama qabu kun waraana keessaa bahee, kun imbaasii gadhiise, kun muka galee, kun karaa irra gabbahee, kun biyya ambaatitti ilmaan Oromoo irraa du'aatiin haa dhaabbatu biliis jedheetiniin guyyaa meeqa dalagaa ofii dhaabeetiniin daawon Abiyyi jechaa oola. Biliis ummanni isarra waan beekne iyyuu gabbaheetiniin ilmaan Oromoodhaa dhumaatiin irraa haa dhaabbatu. Abiyyiin nuun taane ilmaan Oromoodhaa nurraa fixaa jira jedheetiniin gabbaheetiniin dubbataa jira. Kamaal galchuu hoo akkamittiin guyyaa tokko gabbahee ilmaan Oromoodhaa dhumaatiin irraa haa dhaabbatu jechuu dhabe. Akkamittiin ilmaan Oromoodhaa dhumuu hin qabu akkamittiin jechuu dhabe. Please warri Kamaal galchuu faarsitan ujoolleen Kamaal galchuu faarsitan akkamittiin irratti duulan warri jettan faarsa. Garuutu Kamaal galchuu faarsa. Garuu nama isarra duulu, nama waan isaa dubbatu akkamittiin waa'ee Kamaal galchuu dubbatan? Kamaal rabbii miti bar. Akkamittiin waa'ee Kamaal galchuu dubbatan? Akkamittiin dubbatan? Hai Kamaal galchuu hayyee Kadiroon Kamaal galchuu arrabsa jettanii. Kadiroon gabbahee ilmaan Oromootiif dubbataa jira. Kadiroon gabbahee hidhamtoota siyaasaa warra hidhamaniif jecha akkamittiin ilmaan Oromoodhaa dhuman, akkamittiin ilmaan Oromoodhaa hidhaman jeetiin gabbaheetiin dubbachuu jira. Kamaal galchuu maal isaa gadi gabbahee maan dubbati? Hai maa gabbahee hin dubbati? Isin ilmaan Oromoodha nama isiniif ta'u ta'aafi. Nama isiniif ta'u ta'aafi. Nama isiniif dhaabbatu waliin dhaabbadha. Garuutuu nama gara keessanillee hin jirre nama isiniif hin dhaabbannellee akkanumaan harkan tuminaafi maarroo kennattanii harkan tuminaafi. Nama isiniif dhaabbatu, nama isiniif isin waliin du amma Jawaarii yoo jenne isin waliin du. Isin waliin ka Jawaar Muhammad yoo jenne dhumaatii Oromoota hin jaalatu. Wanti bakka san inni dhaqeef dhumaatii Oromoo jibbaa irraayi. Dhumaatii Oromoodhaa hin jaalatu. Amma yoo Jawaar hin jenne dhumaatii Oromoodhaa hin jaalatu. Dhumaatii Oromoodhaa hin jaalatu jechuudha. garuutu tayyib ilmaan Oromoodha
kan akkana dhumaa jiran kana gabbaheetiniin waa'ee ilmaan oromoodhaa kan dhumaa jiran kana gabbaheetiniin dubbachuun gabbaheetiniin irraa falmachuun dirqama yoo ilmaan oromootiif kan qabsaawan taate yoo ilmaan oromootiif kan dhaabbatan taate please gabbahanii irraa dubbachuun dirqama. Garuu nama gabbahee ilmaan oromoodhaa dhumaatiin irraa haa dhaabbatu ilmaan oromoodhaa maaliif dhuman jeetiniin irraa hin dubbanne nuti akkanumaan jeneraala keenya jenneetiniin faarsuun nurraa waan eeggamu miti. Daa'imni xiqqishuun tokko yoo ilmaan oromootiif quuqama qabaatte gabbaateetiniin ilmaan oromoodhaa please dhumuun qabdu ilmaan oromoodhaa akkamitti dhumti jeetiniin irraa dubbate faarsuu qabna. Okay. Okay, rakkoon qabu. Kana jechuun nama ilmaan oromoodhaa faarsu nama ilmaan oromootiif dubbatu isaaf dubbachuun nutis dirqama kenna. Garuutuu nama ilmaan oromoodhaa bakka yoo isiin dhumtullee cadhisu wagguu ilmaan oromoodhaa dhumtullee kan cadhisu nuti faarsuun nurraa waan nurraa waan maluu miti jechuudha. Nuti wagguu kanatti keessattuu wagguu ilmaan oromoodhaa akkana dhumaa jiran kana nama ilmaan oromoodhaa wagguu dhumtu itti gammadu yoo tiniin jeneraala kenna jennee tiniin faarsine dhumaatiin nurraan dhaabbattu. Yaa ilmaan oromoodhaa isin duruyyuu yoo ilmaan oromoodhaa qabsoo oofteetiniin galmaan gahuu kaatee ufuma keessanii dhiibdanii qile wal hartan ufuma keessanii dhiibdanii akka qabsoon sun galman geenne ufuma keessanii dhiibdanii qabsoo san keessa uf baaftan. Please nama burjaajessina warri Kamaal galchuutiif jettanii nama burjaajessaa jirtan warri Kamaal galchuutiif jettanii tiniin arboshiriin sa'a akkamitti waa'ee Kamaal galchuu haasoytan jettanii tiniin iyyuu jirtan. Gabbayii dubbadhu eraanii Kamaal galchuu yoo harkaa wal qabaattan gabbayii ilmaan oromoodhaa dhumuun qabdu jedhiitii gabbayii dubbadhu je'anii itti dubbadhaa isumaayyuu hay itti dubbadhaa isattu yoo ilmaan oromoodhaatii jaalala qabaate yoo ilmaan oromoodhaatiif dhaabbate yoo ilmaan oromoodhaatiif quuqame gabbayeetiniin ofirraa fuudhe warri akka maraattuutitti koofiyaa godhateettanis warri akkas jettan gabbayiitii Kamaal galchuu ilmaan oromootiif dhaabbadhu. Gabbayiitii ilmaan oromootiif dhaabbadhu jedhaanii Kamaal galchuuti. Maal irraa sodaanna? Maalummaa irraa faarsitan? Nama giza ilmaan oromoodhaa dhumaa jirtu kana hin dubbanne nama giza ilmaan oromoodhaa akkana hataawamtu kana kim jedheetiniin mana galeetiniin aranshaata jaansan ka Itoophiyaa sanin beektaniimi namni wallaaleen jiru aranshaata jaansan garaan gaheteetiniin ol galgalee giza ilmaan oromoodhaa rasaasan karaa irratti rukutaman ol galgaleetiniin ciiseetiniin borcii itti baaseetiniin ufirraa dee'ata. Kana miti qabsoo yaa ilmaan oromoodhaa hay ilmaan oromoodhaatiif yoo quuqame gabbayee ilmaan oromoodhaa dhumaatiin irraa haa dhaabbatu. Hay ilmaan oromoodhaa kana caala eessa dhuman gizee akkanatti bineensa nyaachisaa jiran nama ajjeesaniitiniin muka darbaa jiran nama ajjeesaniitiniin fageessanii darbuu jiran nama kun nama saree miti isa ta'eef kan akkana du'aa jiru kun saree osoo hin ta'in ilmoo namaati.
kan akkana wareegaa jiran kun saree osoo hin ta'in ilmoo namaati. Nuti ilmaan Oromoodha wagguu akkana dhuman kana qoosaa bira irra qoosuu hin qabu. Isin qoosa jirtan qabsoo miti kun qoosaadha. Qoosaa miti. Hai. Please. Warri Kamaal galchuu rammaa duultan akkamittiin waa'ee Kamaal galchuu dubbattan warri jettan dhaggeeffadhaa dhaabbadhaa.